Ashama akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni jaalala kiyya hundumti keessoo nagaa keessanii annagaa kiyya waaqni galatu kuna guyyaadha kana immoo wanta baay'ee tokko siin fayyaduun isiniif qabadeetti dhufe guyyaadha kana wanti isiniif qabadeetti dhufe yeroo darbe keessa akkamitti akka afaan Amaariffaa fi Ingiliffa beekuu dandeenyu kan jedhu viidiyoo isiniif hojjeteetiin ture viidiyoo sana irratti gaaffii hedduu naaf dhiyeessanii turtan jechuudha. Egaan Amaariffaa fi Oromiffa kan sirriitti nu barsiisuu danda'u appilikeeshinii bareedaa yoo qabaattinuuf jettanii waan jirtaniif guyyaadha kana isa isinitti agarsiisuudhaaf dhufeetti jira jechuudha. Kanaaf egaa salphaatti afaan Amaariffaa yookiin immoo afaan Oromoo sirriitti barreessuus ta'ee dubbisuu namoonni beekuutii barbaadan tokko tokko ni jiru. Fakkeenyaaf warri afaan Oromoo beeknu Amaariffaa kanneen beekuutii barbaadnu ni jirra jechuudha. Kanaaf egaa Amaariffaa afaan Amhara sana sirriitti barreessuusaa dubbisuusaa wantoota garaagaraa akkamittiin barootii dandeenya kan jedhuudhaa fi deebii ni ta'a jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti waliin taasisanii jedha. Egaan appilikeeshinii yeroo baay'een viidiyoo isiniif hojjedhu namoonni baay'een eessaa argannaa maqaa nuuf himi jettanii wanta garaagaraa komee kaastu jechuudha. Garuu isin lafisin appilikeeshinii an isin barsiisu argattanii yeroo hundayyuu karaa weebsaayitii kootii waan isiniif kaa'uu fi telegiraam chaanalii irra seenuudhaan salphaatti OTS Elsay karaa jedhu na hordofuutii ni dandeessu warri telegiraamii fayyadamtanii. Kana achi immoo viidiyoo innaa ilaaltan jechuudha. Barreeffama viidiyoon isiniif gadhiisu irra innaa tuqxanii salphaatti diskiripshinii achi jala jira waan ta'eef viidiyoon isiniif gadhiisu hunda isaa jalaati appilikeeshinii isiniif barsiisu yoo maqaan hin himu ta'eyyuu achi jala waan jiruu fi barreeffama viidiyoo waan isiniif gadhiisee irra tuquudhaan salphaatti ni argattu jechuudha. Kanaaf amma ni eegalla jechuudha. Egaan appilikeeshinichi keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Jalqaba gaafa bantanii itti fayyadamaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Namoonni baay'een egaa diikshinarii gosa garaagaraadha jechuudha kan isaan qabani. Kunis egaa diikshinarii baay'ee bareedaa fi miidhagaa salphaatti kan hojjetu akkasumas immoo wantoota hunda isaa kan hojjetu kiiboordii mataa isaa danda'ellee asirraatii kan ofiisaatiif qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaa yoo sarchii gochuutii barbaadanii ganaa kiiboordii kan biraa yookiin immoo appilikeeshinii kan biraa instaal gochuun isin hin barbaachisu jechuudha. Ofiisaatiin ni qaba jechuudha. Kanaaf addan irratti wanta afaan Amaariffaan barreessuutii barbaadanii akkasiin barreessitaniif isin gargaara jechuudha. Inni kan biraan immoo afaan Oromoodhaan ennaa barreessuutiif kaatanii afaan Oromoo yookiin immoo qubee garaagaraa isiniif fida. Kiiboordii yoo qabaattanis kiiboordota keessan irraa kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan keessoon isaa kunootti kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa jechuudha afaan Oromootiin akka inni naaf eegalu godheetiin jira. Iddoo kanarraa yoo tuqe immoo afaan Amaariffaan yookiin immoo afaan Amhaaraan akka inni naaf eegalu godha jechuudha. Innaan kanas inni jedhu irra keessatti dursee afaan Amaariffaa yoo barreesse jalatti immoo afaan Oromoo barreesse jechuudha. Yoo afaan Oromiffaa akka inni dursu yoo barbaade immoo kunoo gubbaa kanarraa tuquudhaan salphaatti sirreeffadha jechuudha. Kanaaf egaa jechoota as keessaatii dhabdan tokko hin qabdan jechuudha. Kun akkuma agartanii waa hundumtu barreeffameeti jira jechuudha. Egaan salphaatti addanarraa dubbisuudhaan jalarraa maal akka jedhu barreeffama isaa akkamitti akka barreeffamu waa hunda isaa wal bira qabuudhaan ilaalaa deemuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii ajaa'ibaadhaa buufadhaa itti fayyadamaan isin jedha. Kunooti egaa akkeessuu kan jedhu fakkeenyaaf jala kanarratti kan barreeffameeti jiru maasmassal jedheeti jira jechuudha jala isaa kanatti. Kanaaf egaa iddoo kanarraa egaa gubbaa kanarraa ni dubbistu jala isaarraa afaan Amaariffaan nu dubbistu wal bira qabuudhaan qubeen illee akkamitti akka barreeffame illee wal bira qabuudhaan baraatii deemuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ajaa'ibadha jedheeti yaada. Appilikeeshiniin kun hundarrayyuu baay'ee tokko natti toleeti jira jechuudha. Kan isin dhibugaa appilikeeshinii makana fakkaatanii appilikeeshinoonni hedduun hojjetamanii ba'anii jiru Play Store irra walii isin waan ta'eef oriijinaal isaa lafaan isiniif kaa'ee diskiripshinii jalaatii buufachuu waan dandeessanii fi karaa kan biroodattanii yoo barbaadan kan biraa buufachuu ni dandeessu waan ta'eef karaan isiniif kaa'ee fayyadamaan isiniin jedha. Egaan wantoota hedduudha as keessaa kan jiranii. Kanaaf egaa itti fayyadamaa baay'ee tokko itti gammaduun isin jedha. Kunootti egaa amman asii ol harkisaa jiru argaati jirtu ispiidii cimaadhaan achi ol dabarsaatiin jira. A to Z jechuudha. Qubee aarraa kaasee amma zaaddi jechoota jiran hundumaa barreeffameeti jira jechuudha. Kanaaf dubbistanii yoo hin fixxan jechuudha qaldeetti. Kanaaf egaa itti fayyadamaan isin jedha. Ammallee irra deebiidhaan egaa akka isinitti tole abdiin qabaa. Egaan yeroo taanuun deebineen gara garaatti egaa masdaragaan naaf turaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo taanuun deebineen gara garaatti nagaan naaf turaa sanan jaalladhaa sanan kabajaa. Ciao ciao.